السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي كسا غافويتي غير أرسيدي تاكنا توري دراني كن وني سان رجلان ألغان سان رجلان كن قدارا من نيسان كسا رجلان من تاتي قدارا ألغان سان رجلان كن ألغا قدارا من السيرة ساني كنا كان جارني والقديساني كسا رجلان جلا بارا فني لون ساني لما تشارك جلتان سبب نيسان كسورني بينسب بايتا بيساني كنا بينسب بايتا لون ساني سنتيفة تدف akka akkas godhan qabamanii jiru. Achi gaaf tokko namichi akkas godhee akka warra duraanii sanii akkas godhee gubbaa rafe. Inni gubbaa rafaa loon isaa jala jiru. Achi dammootu gaaf halkan keessa roobni roobe. Halkan keessa roobni roobe jennaan bishaan manni citaati mana seeni bishaan. Bishaan mana seenee jennaaniin mana keessa faffaca'uu jalqabe bishaan. Achi dammoo namichi shokoo isaa dhaga'ee ol ka'e. Ol ka'ee baatii isaa fudhatee lafa gadi ibse. Lafa gadi ibsee yoo talaalutti lafa gadi ibsee argee aaree gubate. Gubatee jennaan aaree bishaan kana waliin haasa'uu jalqabeem. Yaa bishaan kana edeen waabee fi weeb gudeelchaa fi gaara gangalchaa ati dammoo manuma keessa deemi isaanii teennaa fi distii teenna gangalchii jedheen.